Viidiyoon kun kutaa gaggabaabaa shan of jalaa qaba. Kutaan tokkoffaan mallattoolee dhibee tiruu mul'isan ibsee jira. Kutaan lammaffaan gosa soorata dhibee tiruu fiduu danda'anii ibsee jira. Kutaa sadaffaan soorata fayyaa tiruu eeguuf gargaaran ibsee jira. Kutaa afuraffaa fi shanaffaan immoo daawwaa dhibee tiruuf ta'u akkaataa lamaan ibsee jira. Kutaa tokkoffaarraa eegalu. Mallattoolee dhibee tiruu torban isinitti hima. Mallattoo tiruu coomuu irraa kan ka'e dhukkube. Inni tokkoffaan garaa yoo nama dhukkubeedha yookaan karaa harka mirgaa gara olii jeequmsi yoo jiraate. Mallattooleen dhibee tiruu kunis dhaabbataadhaan kan mul'atudha. Lammaffaan dadhabbii guddaan yoo sitti dhaga'amedha. Sirriimatti raftee kaateeyyuu yoo miirri dadhabbiin sitti dhaga'ama ta'e kunis mallattoo tiruun dalagaa isaa sirriitti hojjechaa akka hin jirre mul'isudha. Sadaffaan tasuma ulfaatinni namaa hir'achuudha. Kana jechuun tiruun hanga cooma nama keessa jiru sirriitti to'achaa hin jiru jechuudha. Afuraffaan bifi gogaa yookaan bifi ijaa keelloo yoo ta'e kana jechuun xiyyeeffannoo sirriitti barbaadeera jechuudha. 5 naannoo miilaa yookaan garaa namaa bokokuu dhiita'uu dhangala'aan miila keessatti yookaan garaa keessatti kuufamuun mallattoo dhibee tiruuti jechuudha. Tiruun dhangala'aa sana to'achaa akka hin jirre ibsa. 6 fincaan dukkanaa kun jiraannaan tiruun akkaataa sirriitiin wantoota hin barbaachisne calalaa hin jiru jechuudha. 7 jeequmsi yookaan bitaa namatti galuu confused ta'uun yoo jiraate dandeettiin xiyyeeffachuu yoo hir'ate kun akka tiruun summiiwwan sammuu namaa miidhuu danda'an addaan baasaa hin jirre kan mul'isudha. Fayyaa tiruu keetti eeggachuu wantoota soorachuu hin dandeenye yookaan soorata tiruu namaa miidhuu danda'an 6 isinitti hima. Inni 6ffaa baay'ee kan nama ajaa'ibudha. Wantoota yeroo hundumaa fayyadamaa ooltudha akkas miidhuu osoo hin beekin. Viidiyoo kanas seef godhadhaa. 1 dhugaatii sukkaara of keessaa qabu. Dhugaatiiwwan sukkaararraa hojjetaman isaanis coomni akka tiruu keessatti uumamuu fi kuufamuu taasisu. Lammaffaan wantoota akka paastaa goggogaa ta'anii fi daabboodiidha. Isaanis dhukkuba sukkaaraa kakaasuudhaan dhibee tiruu fidu. 3 wantoota ho'a cimaa qabu akka zayitifaa keessatti kan xabbafamanii fi bilchaatan shaambusaafaa yookaan chiipsii. Isaanis kaalorii fi cooma fayyaa hin taane olaanaa waan of keessaa qabaniif tiruu keessatti tuffiinsaan coomni akka kuufamu taasisu. 4 dhugaatiiwwan alkoolii. Dhugaatiiwwan alkooliis tiruu namaa ni mancaasuu daameejii godhu. 5 foon yeroo dheeraa tursiisuudhaaf fi ashaboodhaan yookaan aara maashiniitiin gogfame. Isaan kunis ofii isaanii keessaatti cooma fayya maleessaa fi soodeemii baay'ee waan qabaniif tiruu mancaasu. 6 nyaata qopheessuu keessatti gahee olaanaa kan qabu. Adeemsa baay'ee keessa kan darbe. Calalamuufis keemikaala baay'ee kan akka ekseenii keessa kan darbe zayitii sanyii biqilootaa irraa oomishamanidha. Keemikaalli ekseen jedhamu dhangala'aa bifa hin qabnedha. Zayitii sanyii biqilootaa irraa oomishuuf gargaara. Sanyii biqilootaa irraa kanneen jedhamanis boqqolloo irraa, daraaraa keelloo yookaan saanfilaawarii fi kana fakkaatan irraa zayitiiwwan oomishaman jechuudha. Hanguma nuti zayita kana ittoo bilcheessuudhaaf ho'a cimaa irratti fayyadamaa deemu wantoonni tiruu keenya qaama keenya miidhan tishuulee keenyas kan summeessan dabalaa deemu. Onnee keenya irras miidhaa ni geessisu jechuudha. Soorata fuduraalee fayyaa namaa eeguuf gargaaran isinitti hima. Tokkoffaan gooraa agamsa baddeessaa kan jedhaman yookaan istiroobeerii, biluubeerii warra jedhamanidha. Isaanis dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu ijaaru. Wantoota dhibee tiruu keessatti uumanis ittisuu ni danda'u. Lammaffaan fuduraalee akka loomii, burtukaana, wayiniiti. Isaanis viitaamin C fi dandeettii dhukkuba ittisuu olaanaa kan fidanidha. Summiiwwan tiruu keessaas ni qulqulleessu. Dalagaa tiruus ni tumsu. Sadaffaan aappiliidha. Aappiliin tiruu qulqulleessuuf akkasumas summiiwwan tiruu irraa eeguuf ni gargaara. Afuraffaa isinitti himuun dura viidiyoo kanas laayik, sheer, seef godhadhaa namoota kan biras akka godhaa. Afuraffaan abukaadoodha. Abukaadoon cooma qaama namaaf gaarii ta'een badhaadhaadha. Wantoota fayyaa namaa jeeqan ni ittisa. Fayyaa tiruu ni tumsa, dalagaa tiruus ni fooyyessa. Shanaffaan wayiniidha. Wayiniin dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu namaa cimsuun fayyaa tiruu eega. Ja'affaan wootarmeeloon. Habaaba luuxxee kan jedhamudha. Bishaanii fi farra oksaayidii olaanaa of keessaa qaba. Innis qulqullina tiruu eeguuf ni gargaara. 7ffaan roomaaniidha. Roomaaniin farra oksaayidii of keessaa qaba. Cooma hin barbaachifne tiruu keessa jiran ni ittisa. Egaa fuduraa kanaan fayyaa tiruu keessanii eeggachuu ni dandeessu. Dhugaatii tiruu namaa qulqulleessuu danda'u kan akkamitti akka inni qophaa'u isinitti hima. Jalqabaa qeesirii tokko fudhachuudhaan soofaa xinneessaa mummuraa. Qeesiriin egzaayimoota wantoota xuraa qulqulleessuu danda'an oomisha. Kun immoo akka tiruun summiiwwan irraa qulqullaa'u taasisa. Lammaffaa irratti aappilii furan ni quncisnaa xinneessinee mummurra. Aappiliin farra oksaayididha. Seelii tiruu fayyaatti eeguuf ni gargaara. Akkasumas manca'uu irraa tiruu keenya eeguuf ni gargaara. Keessattuu rakkoo gama oksaayidiidhaan dhufu irraa tiruu keenya ni eega. Sadaffaan loomiis fudhachuun xinneessinee mummurra. Loomiin uumamaan sitriik asiidii of keessaa qaba. Kunis dalagaa tiruu baay'ee tumsuu danda'a. Wantoota hin barbaachisnes ni balleessa. Qaama keessattis akka isaan hin kufamne taasisa. Afuraffaan burtukaanas quncisuun xinneessinee mummurra. 5 muraa jinjibilaa tokkos fudhannee soofuun xinneessinee mummurra. Jinjibilli fayyaa tiruu baay'ee beessadha. Coomni yookaan zayitiin akka tiruu keessatti hin kuufamne taasisuufis gargaara. Dhibee furdachuu tiruu kan wantoota alkoolii hin taane irraa dhufan ittisuudhaafis baay'ee gargaara. Amma egaa wantoota qopheessine kana shananis meeshaa cuunfaa keessatti naquudhaan walitti makna. Cuunfaa isaa hojjenna jechuudha. Sanaa booda calaluudhaan cuunfaa bishaanii isaa qofa fudhanna. Kana dhuguun egaa guyyaa 3 keessatti tiruu keessan qulqulleessa. Ganamaa fi galgala tokko tokko fudhattu jechuudha.
Kanas hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Dhibee turuudhaan nagaatti jedhaa. Guyyaa torba keessatti turuu keessan haarawaa humna qabeessa taasisuu ni dandeessu. Dhugaatii kana qopheeffachuudhaan. Dhugaatiin kunis turuu keessan summiiwwan irraa qulqulleessuu ni danda'a. Egaa dhibeen turuu afurii namaa, afaan namaa, dhuufuun namaa akka foolii badaa qabaatu yookaan akka ajaa'u taasisa. Mallattoo isaa osoo hin mul'isinis namarra turuu namaa namatti darbuus ni danda'a. Dhugaatii kana qopheeffachuufis jalqaba ija qullubbii adii 3 fudhanna. Quncisuunis ni mummurra. Qullubbii adiin farra oksaayidotaati. Akkasumas summiiwwan irraa turuu keenya qulqulleessuuf ni gargaara. Akka isaan alatti ba'an taasisa. Dhibeenis akka turuu keessatti hin uumamne taasisuuf ni gargaara. Lammaffaatti jinjibila ho'aa haaraate kan daakame isaa fal'aana tokko ni fudhanna. Jinjibilli sirna bullaansa soorataaf daayijesti siistemiif ni gargaara. Turuu qulqulleessuunis fayyaa turuu tumsa. 3 baala naanaa jedhamu bakka tokko tokkotti yeroo shaayii danfisan kan itti dabalamu kan argaa jirtan kan ho'aa isaa haaraa isaa fudhattu. Baalli naanaa kunis wanta furtuu ta'edha turuu qulqulleessuuf garaacha tasgabbeessuun haarawaa taasisa. Dhangala'aa hadhaa akka leenoomisha adeemsa bullaansa nyaataa gargaaru ni maddisiisa. 4 daakuu hirdii halluu keelloo kan qabu ittoo qopheessuuf kan nu gargaaru fal'aana tokko itti naqxu. Fayyaa turuu eeguuf baay'ee gargaara. 5 aappilii magariisa tokkos fudhachuudhaan mummuraa. Aappiliin turuu qulqulleessuuf akkasumas cooma fayyaa hin taane hin barbaachifne turuu keessaa balleessuuf ni fayyada. 6 walakkaa loomii itti dabaltu. Innis sitirasii haaraa taasisa. Loominis viitaamin C badhaadhaa waan ta'eef tiruun akka inzaayimii oomishuuf gargaara. Dhangala'aa summii alatti baasuuf. Wantoota kana ja'an isaanis qodaa tokko keessa kaa'uudhaan bishaan danfaa itti naquudhaan birciqoo 4 yookaan xaasaa 4 daqiiqaa 10 fi qadaadaatii eegaa. Sanaa booda guyyaatti xaasaa 3 dhuguu ni dandeessu. Kunis egaa turuu keessan qulqulluu fayyaa haaraa taasisa. Namni yaaluu barbaadan eeyyee jedhaa koomentii irratti barreessaa. YouTube keenya immoo sabiskiraayib godhaa. Horaa bulaa.